Kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube hundee qaroominaa akkam jirtu nagaa keessan nagaan jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundatti isin wajjin haa ta'u. Toleegaa barnoota keenya kutaa darbee keessatti jecha sagalee dheeraa gabaabaa kan jedhu maal jechuudha? Jechoonni sagalee dheeraa gabaabaa qaban akkamittiin ijaaramu, akkamittiin barreeffamu, akkamittiin immoo dubbifamu kan jedhu waliin ilaallee turree jirra jechuudha. Egaan kutaa kana keessatti immoo jecha sagalee jabaa kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Egaa sagalee jabaa kan jennu maal jechuudha? Jechi sagalee jabaa maalirratti hundaa'a kan jedhu waliin barannaa jechuudha. Hayyee egaa jecha sagalee jabaa kan jennu jecha tokko keessatti dubbifamaan gosti wal fakkaataan yookaas dubbifamaan gosti tokko wal cina lama ta'ee yoo taa'ee jechi sun jecha jabaa jedhama. Yookaas jechi tokko dubbifamaan gosti wal fakkaataan lamni wal cina taa'ee yoo dhufe jechi sun jabaateera jennaa jechuudha. Egaa walumaa galatti jechi sagalee jabaa dubbifamaa irratti hundaa'a jechuudha. Dubbifamaa irratti hundaa'a yeroo jennu dubbifamaan gosti tokko yookaas wal fakkaataan bakka tokkotti wal cina taa'ee yoo dhufe yeroo dubbisnu arraba keenya irratti jabaatee kan ba'u jecha sagalee jabaa qabu jennee waamna jechuudha. Egaan jechoota muraasaa kan asirraa kana fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenya sagalee ka jedhu kana yoo ilaalle sagalee ka jedhu eda'u, sagalee ra yeroo walitti daballu karra jedha jechuudha. Ka eda'u ra karra. Egaa as keessatti jabina sagalee kanaaf sababa kan ta'e maalidha? Raa kanaadha jechuudha. Raan kun wal fakkaataadha. Raatu lama ta'ee wal cina taa'ee jira jechuudha. Egaa kanaaf ka eda'u irraa karra jennee waamnaa jechuudha. Egaan akkasuma ma sagalee jedhu eda'u da yeroo walitti daballu madda jedha jechuudha. Madda jecha jedhutu nuuf laata jechuudha. Egaa jechi kun jecha akkamidha? Jecha jabaa jedhama jechuudha. Jecha jabaa jedhama jechuudha. Egaa jabina sagalee kanaaf sababa kan ta'e jiru daa kanaadha jechuudha. Daa kanaa jechuudha. Daan kun gosa tokkodha. Lama ta'eetu wal cina dhufee jira jechuudha. Kanaaf jecha sagalee jabaa jennee jechuudha. Tole gaariidha. Egaa akkasuma jecha dabalataa yoo itti daballee ilaalle sagalee gaa jedhu gaa eda'uu na jecha sagalee jabaa akkamii nuuf laata? Ganna jecha jedhu nuuf laata jechuudha. Ganna jecha jedhu nuuf laate jechuudha. Gaa eda'uu na ganna jecha jedhu arganne jechuudha. Egaa jechoonni sagalee akkanaa of keessaa qaban yookaas jechoonni qubee dubbifamaa gosa wal fakkaataa wal cinatti lama of keessaa qaban jecha sagalee jabaa jedhamu jechuudha. Akkasuma jecha tokkotti daballee haa ilaallu. Gaa eda'uu da gaa eda'uu da jecha akkamii nuuf laata? Gadda jecha jedhu nuuf laata jechuudha. Gadda jecha jedhu argannee jirra jechuudha. Egaa jechi kun jecha akkamidha? Jecha sagalee jabaa jenneetoo waamnaa jechuudha. Jecha sagalee jabaa kan jennu egaa walumaa galatti qubee dubbifamaa irratti kan hundaa'u yommuu ta'u innis qubee dubbifamaa gosti tokkichi lama ta'ee wal cina yeroo galu jecha jabaa uumeera yookaas jecha jabaadha jennaa jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti jecha sagalee jabaa kan jedhu waliin ilaallee xumurree jirra. kutaa itti aanu keessatti
mata duree kan biraan aga walitti dhiyaannutti turtii gaarii isiniin jecha namoonni YouTube keenya subscribe taasisni YouTube keenya subscribe gochuudhaan akkasuma hiriyoota keenyaaf share waliif taasisuudhaan nuti akka taatan jennee isin yaadachiifna. Yaada qabdan koomentiidhaan waqabsuu dandeessu. Barnoota keenya yookaas viidiyoon keenya isiniif tole yoo ta'e ka daawwachaa jirtan jechuudha. Asumaan like taasisa. Namoonni direct bakka garaagaraa teessaniin wajjin barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 9 duwwaa 5 duwwaa 7 21 26 irratti bilbiltanii karaa imo akkasuma telegiraamii waatsaappii fi kan kana fakkaatanidhaan waliin barachuu ni dandeenya. Haga kutaa itti aanutti turtii gaarii.